barbaachisu waan tokkicha. Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraayyuu fudhatamne sana fo'atteetti jedhe. Ameen. Tuun mul'atanii toddoo isa rakkisuu dhaabannee kan dhufu gooftaa ulfina sagalee waaqayyoof waaqayyoon kanatti kadhanna waaqayyo. Yaada keessanitti qalbii keessanitti gooftaa kadhanna. Hundumtuu waaqayyoon kadhate. Irbaati sirriin isaa amma nyaattan taraa. Inni kun nyaata bara bara. Daajeekshanii isaa itti fufa bara bara. Irbaanni sin amma nyaattan isa sin ganama nyaattan iftan ijjiin dorgommiin qaba. Isa sin guyyaa deebitee nyaattan ijjiin dorgommiin qaba. Isa sin galgala nyaattan ijjiin dorgommiin. Irbaanni kun amma bannaan sin jalaa badini torban kana. Inni ji'a torbaffaa guyyaa har'aa kun irbaanni kun sin jalaa harka kadhennaan sin jalaa faallennaan irbaata yeroo tokko dhabdanii beelli isaa cimaa ta'a. Amma irbaata lammaffaa argatta. Nyaanni sirriif inni gadi fagoon nyaatanii ittiin barabaraan jiraatan maaddii sirrii kunoo amma isteejii kanarra jira. Kun akka sin jalaan dalqabneef humni hamaan hafuura baafatu waraana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati nyaattee qubneef wanti appitaayitii kee cufu waraana. Gurraan gala garaa kee bula sammuun tol deebiilaa barabaraaf jireenya ta'a. Hammachi laalaa yoo nyaatte akka nyaatte sin baramu. Nyaati mannaa dhabaa nyaatan ta'u. Nyaati waan biraa yaadaa nyaata uuman ta'u. Deebi'anii beela'am. Itti yaaddaa nyaannaan lama kee fudhannaan barabaraan qofa sii ta'a. Hunda dhiiftee lama, hunda dhiiftee tokko, hunda dhiiftee sadii irbaata hamma sii dhiyaatu keessaa yoo gurshan, yoo fudhate, yoo liqimsite sagalee waaqayyoo biddeen. Sagalee waaqayyoo biddeen. Sagalee waaqayyoo aannan. Sagalee waaqayyoo damma. Sagalee waaqayyoo maannaa samiirraa dhufeera. Namni isa nyaate barabaraan jiraata. Iyyaa hanan jira. Namni isa nyaate barabaraan jiraata. Innammaa badeennaan hin bade bakka. Innammaa badeennaan hin bade. Sinjalaan badin. Humni sagalee kana gidduu godhee sidan ko barbaade waraaneera hawaraana. Saattee sana dhayeera hadhaa. Sikadhanna. Sigarateeffanna. Sidinqisiifanna. Ulfina guddaa silaan. Waaqayyo abbaa keenyaa barabaraan galanni siif haa ta'u. Ati kan keenya. Nuyi kan keenya. Nuyi horiyan kee taanes galateeffachuuf jecha qabna. Waan ittiin si galateeffannus qabna. Inni guddaan sammuun keenya banamuu, iji keenya banamee si arguu, gurri keenya banamee si dhaga'u, garaa mo'ame qabaannee gurra keetti argamu, yeroo mo'ame qabaannee si yeroo laannee sirraa barachuu, miilla kee jala teenyee isa barbaachisu kana argachuun kun gammachuu guddaadha. Warri kanan beekne, warri kun hin galleef, warri of hin moone, warri garaa isaanii hin moone, warri adoochifaman, garaa isaaniitti dabarfamanii warri kennaman, warri jaanfaman, warri duugan, warri hidhaman, carraa kanan arganne, warri carraa kana argatan sireetti fe'amanii dhufan itti fe'amanii galan. Kaan siree baatee gala, kaan jaamummaa gatee gala, kaan du'a moo'ee gala, kaan waraansa moo'ee gala, kaan seexana moo'ee gala, kaan xinqolaa moo'ee gala, kaan baragadhee moo'ee gala, kaan abdii kutannaa moo'ee gala, kaan isa sodaachisee moo'ee gala. Warra injifatanii dhufaniif galanni siif haa ta'uudha. Asakkan keenya sirraa kan barre dura keetti akka argamne ulfina akka siin laanne sitti akka maxxanne sitti akka hin dabalamne gammachuu si waliin qabnu akka darbanne gelaa hedduutu jiru, danqaraa baay'eetu jiru, dallaan ijaarametu jiru, karaa muramee boolli qotametu jiru. Harki kee baatee dabarsee dhaloota kana seexanni tuula qabu utuu balbala cufu cimsitee fiddeet cufaa isaanii baddee siin geesse. Harka kee kanaaf galanni siif haa ta'u. Danqaa sanaan gamatti namni, danqaa sanaan karaatti namni, yoo dingataa fiddee adeegaata isaa fiddee waamicha hin barbaachifne waddee irraa namni bira warra kan karaa kee haala mijeessiteef dura keetti akka argamaniif kun milkaa'is. Kanaan seexanni waraanamee, inni eebba isaanii qabu waraanamee, inni nagaa isaanii nyaatu waraanamee, inni guddina isaanii dura dhaabatu waraanamee. Gooftaa Yesuus galanni siif haa ta'u. Non tursine seexanni fuula keetti argamudha. Non tursine biyya lafaa fuula keetti argamudha.
Nuntursina carraa keenyan qabu. Ati waan nu lolte. Humna inaafaa maaddii kana waa waraante. Waldaa kana biraa waltee saba kana waan fiddeef siyaa kana. Ilaa gooftaa ammas hin qara. Maqaa Yesuus Kiristoos irraan baddi waaqaa haasaa qabu. Kottoo fi keetii. Hafuura keeti. Cocobii afaan keetii akka tiifu bokkaati. Israa'elii yeroo eebbiftooti akkas jetta. Rooba laafaana isin eebbisa. Cabbiif bakakkaa qilleensa bubbisutti hin makne. Coba waa arraatiin yeroo jettu wanta akka tiifu bokkaati suuta roobee lafa galu. Gaafa galu biqilaa deebisuun eebbifta. Kun dubbii afaan keetii. Nama eebbisu yeroo barbaaddu sagalee fiddaa. Eliyaasiin sadua kadhatu sagalee badhufi. Waraana na janyat. Makina anfeeteen fin sagalee dhufe. Kainat karaa hawwoo qabdaa itti malee waan biraa duban. Isqeelin sagalee dhufe. Abrahaam Shaaqiyaan obiif sagalee dhufe. Daani'eel fa'iif sagalee dhufe. Warra Israa'eliif biyya Gibxitti sagalee dhufe. Miisaa'iiliin dhaqemin, dirooniin dhaqemin, sagalee dhaqeewwachi. Sagalee dhaqe mootii afaan luugan. Diina waraan. Ganama kana sagaleen kee qaba fakkaata dhibbata guyyaa. Wah, aku dia sama dengan Fura. Sagala kar. Dubbi ke Dubbi ke Ulfina ke mutu dipadot. Wah, yala bosya. Sagala ke jan. Wanti dubbi ke nang kuadiri kamu ya. Karena wallala dan abang sakit itu ya. Sama ke barsis. Itu dubat. Kasnamen. Kasnamen. Nora. Macaafa wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 42 dubbise radeebi'een dubbise akkana jedha. Gooftaan garuu deebisee fi yaa Maartaa ati iyyaa doftaa waan baay'attis amma camtaa kan barbaachisu waan tokkicha Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne fudhatte jedheetu dubbata. Jecha kana kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Kana kan dubbatu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tu Maartaatti dubbata. Maartaa dhaalitti gaaffii Maartaan gaafatte dhaabateet Gooftaan Yesuus Kiristoos deebiinni Maartaadhaaf kennu. Maartaaf Maariyaam obbolaa Alaazaariin dabalate. Yesuus waan namni haasa'uufis isaaf kitaaba, isaaf barsiisa, waltajjii isaa dhaabisaaf. Waa'ee jireenyaa gaafattes, waa'ee du'aa yoo gaafattes, waa'ee nyaataa yoo gaafattes, waa'ee guyyaa yoo gaafattes, waan namatti gaafattuuf isaa waltajjii isaa namoota irra kennamu ittiin gaakkee isaa jiru namatti. Maartaani Maariyaamii fi Maartaa fi Alaazaarii fi Yesuusiin maaltu walitti fide kan jedhu dhimmichi sababii isaan gooftaa fudhataniif Yesuusiin kan isaanii waan godhataniif fira isaanii waan godhataniif Yesuus yeroo hundumaa waan mana Maartaaf Maariyaamitti aara galfatu akka Yesuus mana Maartaaf Maariyaamitti aara galfachuusaaf ragaa kan ta'u achi nyaatee akka dhugu achi akka boqotu isaanii wajjin jireenya yeroo dheeraa akka dabarsu kan ragaa ba'u tokko yeroo Alaazaar dhukkubsate Yesuus mana sana ituu ba'uun dargaggoon ijoollee Yerusaalem dhagaatti guran. Gaafa achii ba'u achi ture. Achii ba'ee Yerusaalem kaatu deemu dhagaa itti gurraan deemu. Yeroo dhagaa itti gurree deeman asii immoo Alaazaariin dhukkubi qabe. Asii immoo Alaazaariin dhukkubi qabe. Alaazaariin dhukkubi qabe sun dhukkuba Alaazaariin fayyisuun. Isa ittiin Alaazaar du'u. Alaazaar akka dhukkubsatuutu beekuut Yesuus kan deemu. Inni raajii dhaddoote. Inni ijaa banaa dhaddoote. Inni waan irra miti waan booddee ta'u beeku dhaddoote. Gaafa deemu ariisaadhaan ba'e Yerusaalem deemu. Achirraa siqee adeemsa walakkaa sa'aatii deemee taa'e. Buufate. Bartoota isaa wajjin. Inni lammaffaan Yesuus Alaazaariin baay'ee jaallatu.
Alaazaariin baay'ee jaalladhu. Yeroo Alaazaar dhukkubsatee du'aatti dhiyaate Maariyaam nama itti ergitee inni ati baay'ee jaalladhu Alaazaar dhukkubsatee du'uuf jedha kottu nu fayyisi jettee namatti ergite. Jechuun ጓደኛው ወልት ይወጣው ሳይነገርስ ኢየሱስን ማርያምን አልዓዛር ኢብን ታጽማታው ሳይነገርስ የሮበር ባንደት ዋመተዋጭወት ሲፈታው አሜን ሳዲ ከመቲ ኢየሱስ ደቢላም ሰደፋ ፍሪከኝ ራሴጅራ አልዓዛር አኔ ሪባቃም ጀደበርቶታን እንደንዱዌ ሙያፉበት ፍሪከኝ አልዓዛር ራሴጅራ አኔ ካብራ ጋመጀዱ እንዲዶ ወከስቲ ማልታጀን ኢየሩሳሌምቲ እንገደ ጋመት መና አልዓዛር ኪያባት መና አልዓዛር ፋኪያባት አካሲቲ ጉራ ይጥራ ይጆለ ሐመመስ ያጀሱ ነው ኢስንዳኑ ጀና ጉያን ሳቲ ጉራ ለማከባ ኦላ ኮራ ሎሊናንዶ አሜን ኢሳን ኮጎለ ደራ ኢሳን ኮታ ደራ ኢሳቲካ ኮት ደበለ ደራ ኢሳውሌቲካ ኮጀለ ጅሩራ አጋንደር በተለ አብቲ ባባ ይራራ ይጥሱ እንደው አሜን ኢንአማ አን ዱኤ አልዓዛር ዱአ ካሱ ፈንዱ ፈመለ ኦፎልቻ አልዓዛር ናቸሱ እንደም አልዓዛር ዱአ ጀለ ቡሴ ሐስታይራ ፉንዱም ሰዱአ ጀለ ጅሩ ዱአ ጀለ ደረቤና ዋላ ሳባና አሜን አሜን ጀናንን ተፈከዘ ቆጣ እንደ ጎፍታዎች እንዱላይ ሰዱአ ማለ ጅረኛ ነገር አሜን ሐራ ዱአ ተመለከራ ፈጋተ መልካም አሜን nagama hilala gefada hila indi doko is agas tigurani karara ba kare tungabdu Alaazaar yodu ya du yadamu jalali Yesus Alaazaar is kabu agadar batame sorachi dan gakko agaki sitina kata sorachi si Yesus mana tega lo umma situ duraba de sorat amen jisera siba lugame rasiba takale rasiba awale rasiba agan sorachi enna yodu edu hada kudwera tau is daraga konset jesu enga deu daga siari nenna guyanna nal karinan kotana nan ya ko mama de kotana ne go tajiduna hakke cuma already Yesus dura karachusan mala Alaazarin kan sudah karachusan koni nagara yoka olit terfen Alaazaar olit terfen mata Maryam Alaazaar giddu jeruda Yesus akka achibu fatu achita kahara galfa achita kabu fatu argina yona kara Yesus atega Yesus gafadaku akka ni kewal galen Yoro derbe ati to rewande gavan de mes agana re wan basani khamma Yesus ini kesum sisu jette gara golatul debarte Yesus la peshe dubs Martan gafa golatul debarte yokan gafa kara kosina dente yokan gara mana nyata nanot nyati ojjeta mudente kicheri sasi jetta no refa finne Tokan Surya finne hachi garte gaba shen na sa nyata ojjechu jal kabdu itti chibi shen kesum sisu boddewan inde minef gafa datte ojjenti imo Maryami sela mafada mi leso jalat tergamuji yoro kan bra akan tale tidak tergamte abatam tet kan Yesus kan shibara nagabadeti salam mafala barte niftu inya tay ludda tengavanne inda tab demo foye kab tengavanne addo betteni la salte la fadofte sakeke juruna isana dangjala sani mosan dugai anan ken obasi damma ken nyachisi cocoba fanke ti barsi sake gatfidi seranya ati bedengire nyati ani bedena si kenunin kabwati bedenna fi dedufte wa ra kallaba kona ken tetu sakidute simila saja Sherpun garuna mana kya ko kurtiyu dente gaba uftu mistri baketi ba
Gooftaa maaliif caljattee na dhiifte yeroo Maariyaam miilla kee jala teessu? Akka isheen dhuftee na gargaartuuf maaliif naan ergitu? Itti naa himi kaatee naa gargaartu naan mirga ishee malquu hin danda'an. Carraa ishee cufuu hin danda'an. Kana argachuutti gatii kaffaltee as taa'uun qooda lubbuu fayyina lubbuu bakka bu'aa. Kan immoo kaayyoo dargamee dhufeef dhimma lubbuufi. Sin immoo kan dhabdan birrii miti biyya miti. Rakkoon keessan namni fayyaa fi fayyuu gidduutti jiraat bitaa sin galeera. Isheen kun immoo mistira dhokataa waan gadi fagoo bira geesse. Har'a carraan kun jalaa gubannaan jalaa gubate. Namiti orma miilla koo jalaa kaasu yuun dhiisuun. Isheen miilla koo jalaa iddoo bayeesse qabatte. Mirga ishee daffaruu hin danda'u ati waan baay'ee tamma camta. Hamma camuu keetii yaabai. Isheef mirgi ishee irraan molqamin. Akkuma teessetta teessu ambarsiisuu koon itti fufa. Lafa biddeenni jiru ishee arraa jalqabee biddeen galafa jiru si ba'a. Yesus. Carraa isheetti bu'uu hin danda'an. As taa'uun digiriinni. As taa'uun PhD'inni. As taa'uun fira jala qabatanii. As taa'uun bifaanni. Moonaaliizaa ta'anii milijoo. As taa'uun umuriinni. As nama sammuu saba nama tutaa. Ofii beelaan ishee nyaachisa carraa isheetti hin bu'u. Beela ofii darbee dhibuu ofii hin dhufeen. Kaasuuf nan dinqisiisin akka amma camtuudhaan waan amma keessee amma camu har'a hin waraana. Mati yaaddofta. Waan baay'eetti amma camta. Kan barbaachisu garuu waan tokkitu. Inni immoo Maariyaam qooda gaarii laa jechu kana Tiraamp jedhama. Yookaan Tiraampilee barsiisuu jiru. Piraayim ministeerii addunyaa barsiis Fariyoontu jedhama yookaan Neeroo jedhama. Mootii warra Roomaa jedhama. Kan kana jedhee ministeerotaan kan kana jedhee dookterotaan amma kana mootii waaqaaf lafaa Yesuustu dubbata. Kitaaba guddaa ishee qooda gaarii isa ishee duraan fudhatan du'aanis iyyumaanis jooraanis dullumaanis baraanis jaarraanis waan hin dhabne qabatteetti isheen. Kan ishee kana daffaree ciqilee dheeran bushi kan isheetti ati mataan keessa irratti kan si nyaachisuun dhufa malee nyaachuun dhufne. Ani tiksii hama namaadha. Siifiyyuu natti dhufe kan jedhu komentari waan biraa jedha. Maartaan akkuma warra kaanii heddiitu turtee jedha kitaaba irra. Sanarraa kan arbe jireenyi ishee tasgabbaa kan ture. Gooftaa 100% isan gargaara isheeti malee na gargaara kan jiru sammuu ishee kennu. Yeroo Alaazaar deesi maal atoon turteet. Tuuti daftarifteen duru tureet. Amma mu maal godhanis foolii dheeraat. Sammuu ishee kan jiru amantii. Isheen kun garuu waan nam taasannaa sabooti yoo nan beekaa jette yoo amante amma mul'isuna waaqayyoon dhufe. Maariyaam garuu akkasii jedhe fiiddee siyaasa daffaa miila jalatti dhufu. Gooftaa koo hin dhufte jetteen. Wii! Si du'a kee garanatti Yesuus har'a lafa cabse mana kee gara. Yeroo Laazaaris janaa isaa sirrii naasoftu. Amma isheen dadhabina ishee duwwaas miti dheekkamuu hojjetan. Gadaantummaa yaasofni semina amantii amma kan Maariyaam hin qabdu. Isheen kun Yesuusiin argannaan carraa argattatti amma kan miti gootee kuuttaa gidduutti galiniif. Isheen warqee miti jireen, isheen mana miti jireen, isheen gaa'ela miti jireen, hin heerumne abbaa manaan gaafatu. Hin qaxaramne miindaan gaafatu. Hin shumamne taayitaan gaafatu. Carraan hin jiru biyya alaan gaafatu. Imma ishee fittee Yesuusitti geessi. As anaaf iskoolaa hiikoon. Addanni barcuma koot. As bashannana koot. Abbaa manaa caalaa garabaa Yesuusin of dandeera. Kanaaf simmeetiin kee koo Yesuus darbee ormoon kan jedhu. As qabarra kee waan jedha. Har'a booddee jaalalli Yesuus abidda baleessee qaba. Amma kun dubba dhufa. Ani raadiyoon jedha. Wii! Qabsiin jedha. Galgala kana jaalala gooftaa si qabata hamaa mana keetti bakka teessee. Yaaddootu mana gadhis, yaaddootu siree gadhis, yaaddootu mooraa kee gadhis. Abdii kutannaatu carraa kee gadhisee. Abdii kutannaatu mos laphee kee gadhisee deema. Yesuus akka mana seenaa.
jiraate haadhoon kun duutureetti kan dhufa. Otoo ati jiraate haadhoon kun duuturee iddoo waalatti na keessaa ishee. Maal fudhattam jaallata boo'uu dhaqaadan. Aadaa Oromoo keessatti dur mana biratti waan akka ammaan amantiin hin babal'anne. Ortodoksiinis hin galin yeroo amantiin adda addaas hin jirre Oromoon muukuma naannoo isaa jiru jalatti kan isaa wallate. Firri fagoodhaa dhufu obboleettii jalaa duute intalli haadhi jalaa duute manatti boossee dhabdee iddoo waladen jaalala ishee ibsatta achitti gaaf aadaan Yihudii fi aadaan Oromoo waan wal fakkaatuuf akkas godhu turan kanarraan bareedan warri Yihudii akka jiran namichi kun Alaazaariin baay'ee jaalatu kun jirata hin du'u turan jira islee waan amachaa oolan hamma immoo ilaa jaranaa keenya baay'ee waan jaalatuuf iddoo awwaalaatti boo'uu dhaqaa jedhan inni amma awwaala kee irratti boo'uuf yeroo qabu isa awwaala kee diiguuf yeroo qabu. Hello. Yesus sasi awwaala irratti yeroo dhaabatee boo'u qabu ni nama min. Ijatti waan gadheetti boon hin qabu Yesus. Cubbuutitti ofii of ajjeesuu keebboo. Saarqaamaa jabaa keessi ajjeesee inni goota jaaludha. Awwaala kee dhiitee fanaddaa sadagaa awwaala kee galmashee ajjeesimaas. Sacarraa kee ukkaamsa Yesus deemuun kana ta'e inni ijoo hin bittinne. Har'a booddee inni si waraana dafee waraana. Satobacheef keebboo Yesus. Kan nama rakkoon qabu ni beeka akkatti kaasu. Kan kee garuu si bakkaafan. Alaazaariin kan ajjeese dhukkubatti tammaa dabalee ajjeesan. Dalamoota yaa Maartaa. Ati waan baay'ee tamma sabu. Kan barbaachisu garuu waan tokkicha mata dureen qorra waan tokkicha. Kan barbaachisu waan tokkicha kan jedhu. Tokkichi barbaadamu sun maal kan jedhu jechuudha. Jarree waa'ee jecha waan turaniif Yohaannis kun Kiristoos ta'ina laataa jedhanii hundumti isaanii garaa isaaniitti gaafatan. Yohaannis waan isaan yaadan kanaaf yommuu deebii hunduma isaaniif kennutti ani bishaaniin ani isin cuuba garuu ani irra kan jabaatu qophee miilla isaatiin leequudhaaf kan hin malle kan hin taane dhufaa jiru hafuura qulqulluudhaaf abiddaan isin cuuba. Oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulleeffame gombisaattiin sassaaba. Habaqii isaa garuu abidda hin amne nin guba jedheetu dabil profeet jedhan raajii fuudhan amma bishaan isin cuuban nedhu hin fayyisa hin qulleessa araara godhan abiddatti kan jedhu deebi'ee dhufuu isaatiin sooliin dhisanni cubbamoota jechuudha firdii sadumaatti hal tokkicha gaalee tokko yookaan dhima ordii lama gidduutti waan dhumaaf jalqabaa isaa Yohaannis. Jarree waa eeggachaa turanii kan jiru kanadha. Yeroo sana kakuu tokkitti jira addunyaarra. Har'a addaan kufee Yohaan kuftee jannataa ba'anii akka seera gaa'ela Waaqayyo kennetti ol bira ga'anii mucaa godhatan. Waggaa 30 darbee har'a gaafa jannataa ba'anii Waaqayyo dhufe. Har'a kufuuf har'a abdiin galamu. Inni dubartattii irraa dhalatu mataa jawweetuma. Mataa bofichaa intuma. Inni immoo koomee isaan ibda. Jedheetu dubbate. Kun abdiin deebi'u jira. Ati tumachuu hin dandeenye hin goonfamte. Goomsa shawadeeraa carraa jette kanatti deebi'u yoo namni kan biraa siifan beekan hin dandeessu. Sanyii si dhiyaaka. Sanyii shamarran hin qaban dhiira malee. Shamarran barbaada sanyii godhatanii sanyii hin qaban. Itoo akkas ta'ee itoo abbaan mana bira gahin dhiirri baay'ee dhalataa dhalaa baay'ee dhalata. Amma garuu kan ishee kanaa sanyii ta'a. Siif sanyii ishee gidduun diinummaa ta'a. Inni mataa jawween tun. Inni immoo qoomee isaanii guyyaa jedhame jalqabee dubbisuuf beekuutti cimoo dheeudon. Sanarraa jalqabee hanga darbee dhufe Abrahaamitti. Abrahaam booddee inni jilba kee keessaa bahu mootii moototaa jedhamee tumamee Israa'eliin kunoo ani urjiin tokko Yaaqoob keessaa hin ba'a jedhamee himamee Yihuudaan akka leenca isaa bala dhalaatti yoo namni ofiin dammaqale namni tumbu inni isa kee dhalatu ulee qajeelummaadhaan dhalatti kan isa kee mootii moototaa ba'a jedhamee kan dubbisu achii ka'ee gaafa barsiisaa ijoolleen qabeeraa itti
haji masih ini mau kasih bokonna tokkorra kasama bokonna jatra lafti undum tuturaer namni undum tuturaer inni adani yoani galabata sanjina manduma nyaatera undum tu yang kadir kuno nanarkian jala bokonna jarat kulloni samira ko joja kaban lama ful lama min lama barisani wali lalab namni kilalla munjir undum tu araba turiba gurra turiba gara turiba habile turiba hampi turiba khafiyu wa kaya maroda ketu gabatin dam amin yala zen jira wa kaya ramana ke galab amin iya hamejara amin hormata de balate kursin de balate sanin de balate yafetin de balate sanni sadia dunara de balate inne bi fares inna ba ale sol kalam kalami habashe ban ale chubula dunya warare namni fayine fayus dona kana wa kayo barota jet kayo sangetaru ergamon samira gadi kufani samira da batela fasinge nyol sindebne wolitaso burmudan inni gamana gamatiman darbare wala kafu kullu daron kullu sun kullu daron sun kullu mainan laftan mamance ko yoro gaba abdul fina wa yongutte amen fura re wa sinjara hafana namma rajajiru wangera nan malallabe lallaba kana bodde yesus samana ke ala gadi ba samana ke fina amen maddi ke to maddi ul fina ta amen gaila ke to gaila ul fina ta amen riba ke to riba ul fina ta amen sanji ke to sanji ul fina ta amen bara ke to bara ul fina ta amen adil se ke to adil ul fina ta la jena ma sasi salbi semana kira kira dari bahasa wangkela kan anggara terjasi bode hede kana arge biftu kadi ulfini dan kamera hi kabor tayera Israel sa ulfini badura ulfini bolanera Israel salboda nusal bandera hadi Israel kya ala desa nisana kya elubota kya tahe confidence in karutorida wa ayo garum mamlutte muladun yonu rebul famalen dum gacconnuf yonu rawdu famalen di bunduf yonu dugul famalen episonnuf yonu tresto famalen baagi sonnuf hani wa ayo wana nan kem nan duwe wa ayo wana timulatte garum mamni are do wa ko sesa wa ayo kayo sabdu amen harra yesus amen sila do fera so do fera na kero tagas amen amen jira amen nani intakara kare wa gabriel ekani e ukate wala lever gami intakara kare no asan ke slida wa kayamu chala ma jiwol kun no moddi se bara mushed abode aloni wa kayon benne baka baka bon bara bota faddi akase amma bu yara tergagari nju Ermiasi orang kasih di facas batal ingele charki lamo Davidstein abdul tika berkan jela motif notion kasih mo bod deda kaku tok kitti gira dunyara durbinul foftil mandesiana du bacuraga sa amma man chamere tu ulfini la faguta jede san gamon du batay sittima fridge amma garu ututin kulkulana tu confidence in kabatiner gachi makana sittini mo ela kuno le doar sa rabde fu de kan turani sa du wala wante lu bi turani na bi sebra rabat ini saya setebunan amma boda kul loftetat akakale sa tu te selawan ta de tata aragawan kayo kan kabuban leso sa gamtanto kana bodya confidence ka damila la manab abdi kun rakna kenya tela amen se boken freniti ke sasi wa kayo kitutini no maume wa ona bdachu radu abdachu wa kayo jalle chu dufafu no ballesu dufafu sasi tilmam tan kan jijiru abdi kuna fanke galera amen ati warra kamiti adda arabo dalila man abata abdi siballesu abdi sibal habita siballesu ballesu abdi sijara cha fanke tikaya amen askadi man jeda abdi on gela kana sitika hergadu wan tain abjodu wan tena arabo de wan gelin sibai sabda ka fanke amen
Jireenyi dabarre gamoon sirraan jirni. Kan pilaaniin irra ba'e sirraan diigamne ijaarsi cimaa wangeel. Kan bari dhufee sirraan fudhanne wangeel. Har'a booddee sagalee waaqayyoo dabaree seera watamaa. Hinnaani kana booddeen duuttoo edee sokki. Saayya Israa'eloonni kana dubbisu. Loona kanatti horii isaa deebi'ee dhufee eenyu gargaara nagaa jechuutti gargari. Me waan inni dhufu fedhe. Hai amma confidence qaba dhaquu nan danda'a. Har'aan koo qulqulluudha dubbii qulqulluu dubbachuu danda'a. Egaa ergaan haadha ta'e naan miila qullaa kana kee walii gadi fiigi lallabi. Karaa qaxxaamurii masqala nyaaman gadi qaban. Nama gurri kee dhaga'u lubootaa fe'ee hojjaan jedhin. Ayichan fida jedhe waaqayyo jedhe. Ayichicha boqqeetu waan afur. Ina arguu hin ilaaltu garuu xinnoo ilaaltu jiraa akka dargidattan sin jaamsu. Xinnoo dhageessu ishee unan duucha. Xinnoo amantu ishee unan adoocha garaa kee. Gara kootti akka hin deebinetti akka hin fayyifamnetti. Ayicha sittin fide sin balleessa jedhe. Garuu nama kudhan kiyaa tokko miliqee attoomaan harkaa ba'uu hin danda'u. Yoonni kudhan rukutaman kiyaa tokko miliqee sagalluman. Sa tokko miliqee tanda'icha dirribiifine. Warri kaan tokko hunduman isa lamaan macheessa. Garuu jalii tiraayin sanyii qulqulluu biyyicha keetti lafa. Eewutafa la sanyii qulqulluu garuu biyyicha keetti lafa. Warra sammuu qabamin, warra birrii qabamin, warra sintaana qabamin, warra sariin gamtaadhaan ta'amin, warra dhaabbii qaban, warra suufiin irraa deemamin, warra tookerii milaasan yootamin, sanyii qulqulluu lama sabaree dhafe. Nagama. Fuudhi raajii irra goroof. Biyya kana keetti nama sanyii qulqullaaf lafti. Ammam badee waan ammam rakkan yoo rakkan ammam yoo cimeessin jireenyis nyaannis dhugaatiinis saayinsiinis siyaasis waan hunduu bari kan keef garuu lafta hojjetan. Sanyii qulqullaa abiddi nyaatu sanyii qulqullaa heeboo waraanu sanyii qulqullaa rasaasii dheeyyacheessu sanyii qulqullaa sagantaadhaan duu waaqayyoo tayyamaan fudhatu har'aa jalqabee harka si ajjeesu waaqayyoo waraana. Hello! Waan hojjetatu birii baay'ee min. Waan hojjetatu nama fira baay'ee baafatu min. Kana booddee waan hojjetatu qulqullummaa. Hojjetatu hojjetama. Hello! Kaashii kaan akkaawuntii keetti argatu. Hammam bu'aa qabuuf ta'e waaqayyoo hammam si duukaa akka jiru. Jaalalli waaqa mana keessatti qabaman guddaa akka ta'e. Waaqayyoo si xiyoo dhamoo si raafamu. Si qabaluu dhaabata moo si dhibuu dhaabata. Hello! Waaqayyoo abaaboo baatee dhufaa nama billaa baatee dhufaa. Adda baas. Warri abaaboo baatu waaqayyoo dibata biyyee dhufaa. Sirraamna. Harka dhugaa kee balleessee seexanaaf si gabroomsee sirraa waraana. Hafuura walii walaasee si nyaachuun jedhu mara kee gadi baasa. Karaa keerra lafa hojii kee hiriyaa galeetti siidhee iddoo galee si dhaabee kaasee galee si gashee buteena galee keessa oolchee gadhee jiru baata si nyaachisee isa billaa si nyaachee bari daabiloosiin sirraa waraaneera. Kana beeku sanyii qulqullaan garuu akka morqoo muramee jiidhi isaa lafa keetti yeroof deebi'ee biqilee lafa qabatu sanyii qulqullaa addunyaa kana irratti nan oomisha deetu sanyii qulqullaan akka inni itti oomishamu immoo hima. Saayyaas kana himee gaafa deedu mul'ata sitti bisu kana addeeffadhu jedhu haasitti lolli karaa sadii gadi karaa lama gadi haastu warra ormatu Ibrahimina babbalee haasii lafarraa buqqifnaa dee murteessu gaafa sana haasii lafarraa buqqifnaa Hoziyaan itu haas malee sana farraa buqqifne iddoo Hoziyaan du'e booddeen Saayyaas mul'aticha kanan haas baraas mootii waaqayyootiin xinnoo waaqa sodaatu xinnoo cobii waaqa sodaachuu keessa yoona kanatti mootonni lama walii galan tokko haadha masaa Efreem turratti ka'e lama warra Sooriyaa turratti ka'e sadeen walii galanii horma finnee Yihuudii irratti bosona jenosaayidii irratti gaggeessa Yihuudii macarchi jedhamtu dhabamsiifna yaada isheen sanyii qulqulluu. Sanyii qulqulluun nun badu. Yoona kana as oduu dhagee carqi nama dhugaan Efreem carqi gudhan lolattis beekamoon akka lolee mo'achuu hin dandeenye baree garaan isaa garaa waraanaa garaan uummata isaatii akka muka caakaa keessaa qilleensi raasutti raafame. Boqonnaa darbamu. Saayyaasii waan hafe. Fattumee ati konfidensii qabda. Ati waa'ee masii raajuu hin dandeessaa isa abdii deebisu.
haasi matana mari karaballan qabati karaa qarrat nan gadi kuti maasi kya fi gibi karana mi chafa ga ufata mi churo kat kaburi badu ga yoka fa jason da umbe ko wansa cha homeji yoka o wanta ko chodadi daga da haasi matana mari mari hakka sinjedu wa na wanta jarati kum bambantu sadatin angufu harani shego shego dera yoba ya taisrat kan semau dandani garang ke karafam ne fo gaddu sillo la mon jeni sillo sinjeni callu man de bina ana tu dubata amma ta fange ka wadam arabo de wa kayo tumara ke dubata wah hey challe wa kayo ke arabo nama ta kalu pata be arabo kayo dubata wa ina ke wa ibu ke wa fonke ata fange lu ka mo ngela bi amara susu amara ya ba famara ga arabo de ni dubata ya famara ke ga ya wa ana dubata Jaredi na kella faradu buge ballesa Ibrahim ado ke shor matla te masamarai ngora or matta shema kasari shenda mamsisa singaru gan sa shero khasa hindu padari silu patalo dai silola gamodi ninjinne ratan silija antinno pregore tu kamtani na jala yentum braga bada tu mudi na jala ya arabo de wa gara mana kenna bada jala mayo gara mana kenna bada amin jala amin dasi bode mal jala karakter no bakado hay wana kasdembe mutanno kana tunju lama kesu hali banna baba bakado debe fetna debe mana na garaka de tirgamo shanu man nan de hadi challo man nan de debi de gamno ketto na yo ba yo fagote na garaka sai su duwa ka sai su duwa ka fura yo ba yo fagote tuni hana china mer ganjratu yo ba yo fagote tuni yesus nduwa nan kaza jila hakini yo ni ba yo fagote na garaka de timenani aza de nan akasingere ba de nan yo ba yo fagote ti yara ya musmarwas yo ba yo fagote mara fasa musmarwas oti allu mani na garaka singere gamma de channu man na gesu makara do mana ingara do hali nan bakka to ngara do deli tna de mer masala mali jara mamona ini sinama de tafsir tan na wa ko na tafsir to diga wado si aze de na ini sinama de tafsir musa fara tafsir tan daud fara tafsir tan daniel fara tafsir tan lubota ba yere tafsir tan hamma mo wa ka yon de tafsir ta tan yo wa gamma durbatul fajir tna yin ma jurana durbinul fofti hilmaindesi makasa amanuel jetti hamanuel jettun mo wa ka yo jinjira je chuda harabo de dimma ke sawa ka fuda tera amen iya dimma ko wa ka fuda tera dimma ko wa ka fuda ana ko gadi bator boulder generation to father ba kita ba kana bisa mo ke ka du ya du saya raje tu narkin du wori wali wa ara kana du bar bare narkin afan lu bo ni kana bisa ni e wona e woni confused tan so na mo fa kana du bisa ni duan Elion ala kan jalu tu samuna makia tidak balamun isma yu saya saja mican muda letera ya bukan sekali rotu ilminu kan namanya humni mau tu masa ketika zara jelas mayra jasas Afrikas an pastor saudien lupa lukan gorsa itu pastor itu hitanse hindi ke biasa sebab tiki aman lupu sawo lo tafinkan nyaci seo singa magalat gesa bishantali da obas hawana kia kafa takansa do indendo tipsem katam nerai gorsa jadi makasa lamma falo dinki jadi makasa main isa bishantali wa idiwa safan kurtulu kia kuda kibra kafanji hello samusana yesaba ishati wangela lalam sadu indande dinki kala haramana je sadofa makasa je waka jaba je gargasa no kan berakal galan umna ko kutuan je shadai ayai we heroini ane ulle ko na ba tuli ne ndo ayo na berakal isafo
makasa. Marachun. Hindi bara kenal oleh bara jiraatan. Isa bari lakka mo geser gaga bate ka taro hindi. Wa kayon jiraatan ko. Abana robot wajan nung kamu bara jannu. Wajan nung kam. Kamen. Bara yang ke ada sam. Ini jira. Bara manufken. Bara usken na. Usken. Nu bara jira na tunda na sa bara kan ufren. Abba ko bisa bara abba kampani bara tangkol. Ana mawai bara ana manggabat. Akan jira da fitar malik. Ini baik. Abba ka be nya bara tangkol. Wai bara ni na mecha kontale ka fi na dofi. Hindi boleh la ko tona wai ka fi matan chabul. Ake fi achumare. Ake fa das ka sinjara. Harra bonde do imana ke rampa ka bara ke. Amen. Sepokona di demi sini sa tama sa jatama hifni ke ufera. Ulfini wa ko sibere di neto. Kana untu mama chani itu isa gutron. Jarre kana di dutti baradu kana gara kumar. Barahara bara jal kabar. Yohanes jarti dulom tu Elizabeth jalan turare. Yohanes malifi confuse nama gut. Malif nama wallahi jelin terus. Koko. Jarti abdi ko dante dulom tu dure. Lama jasa abdi ko dante dulla chapesh. Luma. Sadi Gabriel tu fein. Unta ke jasa fein nangalan kan saat. Galgala kan kerja tu. Amin. Lukan cerita tentang MB kembali. Wana bangko kya bau? Amin. Tugasan di bed mana kerja tu. Amin. Afan dum paten jincir na Allah ne goftan ka mana di bed. Amin. Odestu minani wangela silalla ba mana kerja tu. Amin. Amma rasid ru shema. Galgala kan ajal ka bekam ke amma adda tu nama wallahi. Amin. Gabriel tu fein. Maage ilma desian manangkel jagati. Hilma silesi atau fikir seporang ketawa kamu kayo saat dirawat tata. Atau fikir sepok rambat. Wah ayammu kayo saat tinggal mandat. Sana mabba rabat leb. Dia sekali multi kuda fur. Harabi dame dia apa bicara lagi kan? Polis sana. Hondung tar kamu di kamar kan? Jadi itu bisa nih bicara komponen sama alta ini lah. Cakap. Ya, joro dia tuai kena masa. Amin. Pada bota furu. Darah dia. Ya wakan si bojot puna mara mangsa untuk kena kabanan nagas kian. Harapot joro dia tu sabar kau wae kau lalu. Amin. Serna gade kana kan jiji. Amin. Kajayila bore kana kan jalan. Amin. Walda mata mila kana kan dia bisa jalan. Amin. Soba ugawal gol kamari abad masa kana dabas. Amin. Nama kayo anu soblo dengan bisa ugawal kita jasas. Nama orang gelar kenya angka konfirma tadi batu wali kafir. Joro dia untuk lantai wae kau orang kafir orang. Atta ya jalan. Injin ciram jalan. Urut galgala kana wae wasra bicara apa. Wanda embe wasa ya rasa agasa. Agasa sama jalan rasa sambil mari teman Salman mau tarat teman. Soal dari istana ke teman. Wah ayo mana dia jalan bujana. Wah ayo berkanu bahasa ke mana. Jalan sama rawat ke mana. Amin. Hello. Wah dolar ini dia nak kurang nuken ne. Oh, ada yang cakap soram sih. Ini cakap si kamera dia tu. Hak setukon. Kuviet, bocil timbasiet. Si biasa saya rasa si rawat sudah kawat ini. Hello, ulfat dewa kau mana kayak di surat kasih dia serang kawan mana. Apa tu dia wasi dia? Hello, ulfin dewa kalau kian jera mana kian kali. Sorma wa kalau tu fat mana kian kali. Wama kian angke berbalik, wama tidak rate. Arangnya sedang kau bentai. Harap bodoh jalan dewa kalau mana kian kali. Wah, ni gaban nem nugu cara mam. Jalan tenu berben. Gabannya orang kim nem nugu. Gaman berbadar. Oh, mata cari kai. Oh, borci sahaja tu jadi kan. Oh, suheri radati jual tu majra aku kan. Oh, atu beraca riba mana beli kau. Hayal seria kayak panarasia sosial belum mal kau tapi jenongnya. Kalau sudah diwanti, wanita wakil yang berbangga ramai tinggal. Amin. Amin. Yona kana. Yohanes jawab adalah Tuhan dia lukas bukan nama keset, bukan nama keset. Mucangkum bordelsa, malta ina lata lah cari. Mucari itu guna kau orang bordelsa wan berarti. Mana falla apa aja kan? Hakal dia di nusara najene, anggap lu batu. Gabriel ti, harap hati kan.
Jatinte. Dafa na rabbi dara. Baka. Habban comanya tamchan awan sina. Habban kubati damma kullu ya tu hambar pada ya tu mucalla ga damma bogaya. Habban ku khala toldan ketlalla ba. Mucalla ko nara dilma to reto kitlalla ba. Ini mama ini agara je pada gofti cha karara ijina man duktu faiso ko na gade bade. Den daga mandara badi gora. Sumalalla. Iftani mo mandara badi sanne. Sumalalla. Mandara badi unar. Sumalalla. Madro en kayara duan kanen jo dinki nanen tali. Namma men jenen jo. Hamam fitotti shemano de sai. Ini lele ju cebari ko dan bu senju. Na men jimin dankam. Akana mitin du bande afi abasa kubala. Who is like this? Aka batai mo birokia. Mai men siloti sai apne chi ba mera. Yorotla ti wa inke matana mai. Wako sureto jede. Sena ke ojede. Mana ke jare. Afura ke jare. Labde ke soban pita le jare. Ugamana ke kia kodane de muse. Am disi wadu de muse. Yorodi ona moni wa ke oli awalla. Mutaran kala sarin. Hinna ko gora rastamarun. Olison hinna ko. Agani ori wal jam kai chugo dina leo. Habe malu si habe musera no. Elias Hermias Raji kya to koret no. Eudere masida an kope sai kuna maneno. Elli sin kitab sama ta sinane se Raji sama ta sinane se fai. Amen. Isa sin tagar silu. Amen. Gara ga dem senda chal kasurve. Amen. Kisabin nama ka pesurve. Hamma yotti huwa ko pike sankim sai gatan nufa. Amen. Yoroje tu sabu maches. Habdin makinan berin fokin kaitan dan detin Yesus bicaros. Amin. Sama kakung kabain ni matol na sayanu kakung tok kikadira rawatan. Amin. Sakam berawa kon dupat asi nyatanya. Nufatan fa nudanu pakong. Halo ako kana tolema ko de non tenna. Mali ori kulle mula di yon cala furdada. Kosi mamal zani na ketala libra to dilevetat. Sari ake mama na kwa kayo maratu yo ya maturi tu se umri shererese hadile cha wa ko da stasi kan kanseri ka mone maratu kanseri du tara garde haska barka ke wansi jira jala kana da kala indi mar basa Yesus mana ketta do hedi mar ma suwan to tasa sirtira isabu eken nuna dia ka yoan eu ha de manan ko suwege ato anisisum unalu abange za karealism adike sisum bolange sum yudirisum hadinago turisum wari ormasisum isa kabugenya Yesus sabdike nyaya lakyan samini isa gadi gudda ke sitagale ibn chala innan kenincha amen guftat nagar ga ugani kunna duka de begele rakkan aska barka Yesus ini mana kerupa aku geja. Amen. Sarajia belum sitme, apostol belum sitme, Yesus riam. Lapa kabatare, bu, sajo ni mana. Ni jarak tare, baba, oleh Yesus injak. Amen. Jarak mesti aramu bat, tahu bat Yesus ini mana kerunca. Amen. Iya, Yesus injak lama aja. Yesus injak. Ini berpancis dok kecil semua dua. Amen. Heo dua ya. Yesus. Yesus injak. Amen. Hamanis. Furatus is singale furatus singale safu Yesus bicara. Karena bangken karena furatus belum jelas sawo jinoce dua kas kan sibar bacis Yesus bicara. Bicara Yesus kamera Elizabeth Mikael Elizabeth surabaya tak ada pasbet kurmaya tak ada pasbet Yesus Lumata kiasun, apostolata kiasun, profetata kiasun, Yesus. Warga smiti berismiti, makina sudah baca, Yesus. Yesus. Amen. Yona kata Yona beskaban, Yesusi. Mijatan mijat coba tenang jagar, Yesusi. Imbunan saya merebutkan, Yesusi. Walkalen saya mereka kawan kalian beku, Yesusi. Nanduan saya merevolin dua mereka konjur, Yesusi. Hiasan saya meresore sila calon juru, Yesusi. Nato finja da berenan injenden. Level ini nabi aku tani yofin be. Kita ni nak ayat tofin sabarian. Nenca ko na ko na ina dureto lakai. Jobira na bona isim droba ke afgon.
Inni nam dia mana ko gale hinjala. Osu ko chumma na ko nung nakambo ademu. Hakam mamma ko wakala di ko ta to fitina manyan. Inni ndu yalo ki chakaba de barbara ka bachuna barba chini Yesus ara mana gegere. Terre kana wandu bisan. Saya kana wambe kan. Saya musefi macam apa jawab fitan. Saya singa Yohanes singa benar. No, jarre wae gachawan turani. Yohanes kon Kristus tay nalata jadi. Garasan tiga kata. Namota yoron ko amangin. Namota kakundu ma Yesus gorani. Yesus bichang manasani galang kakun ko narawa tamera egi sensi. Amen. Lamma fawang brakni jalan. Arabi sali suman kakap. Tok. Endiriasi Simon Petrus tu Guya Yohanes bergawan itu. Gara-gara mau bertumikam. Saya batti bahasa itu. Itu jualan saya mulai mindan itu Yohanes mindan kok. Birong kok. Kodam tuh sini. Asal aja tinggal kalam. Yohanes itu aja tuh inovasi itu Yohanesnya. Guya saya bergam. Yohanes aku mana nih? Zaman kayor kaki apa sih gabati? Aku tadi dia mau gak. Yang sampai karena ini ben Yohanes intai. Lalu bang gara-gara. Saban desa berjuang karena dia malah lebar mich. Dia sini jarang di badan. Ada harus Yohanes jadi kana. Makakas. Lalu Yohanes dua ya tepat tu minda kalau itu kan. Mai ni tulung dari yang udah cawla kau. Izin mau untuk faisua kau nak gagapan itu. Ini para rajam. Ini teman dua arah aja dari teman. Ini rajon ini teman. Ini lubon dia dari lalu tapi dia masuk. Yesus perlu jalan-jalan itu. Yoran lu gue Yohanes itu kan. Misalnya dia sambut di sawarang. Wang berani dia Yesus ini mana? Hello. Gapa ini lu ibaratkan Yesus ini cale tiar galur kapan? Randanya. Sini nama bayar tahu di sana. Rasi dia. Ini siapa mana gapa Yesus ini cale patiat. Karena sobung kata mati sebut. Gamana tebit jenab jungat, gamana tebit jenab jungat. Hasilnya kesi cowarap, gamana wanto ko wanto mundur matas sebokok. Hamma ko oftaba tu tegesat. Wanti tayo Yesus mana kaya guys. Amen. Sana botem mo limmo wa ayo si me borgana maruf. Makinami di limmo berisan. Kalau bella beri ko itu mana kaya galabur. Hibe arra gala ko ofta. Ndagama. Gama ya taman ulat taman dah kamu raja tak kaya ruang. Raja ni nu mama fashion ni macam bife. Ini gama sana boya kawan. Ini mana boya kawan. Hatam kesah. Ini mau warar dia. Warar dia tu harga no wajar. Harga merah tu kita barang-barang ini dijadikan ruang dengan Yesus mana kaya guys. Amen. Warar dia cam maradina inar kaya Yesus mana kaya. Amen. Aku nare di unarga. Warar kurang kong kamu ni. Garu ko isa argam si sistema. Isa argam si rawat ang sistema. Sistema po bata kang kero marambar. Yoma fatasi ko yung sistema wala yung warang sistema yung ganun. Wama kaya naman si Murtese ang kero ganun. Amen. Isalban to naman ganita tumetat. Muka ko ipagka to namin sistema wals. Nambirasa sa raju ba kaya kamana kaya galera. Amen. Yesus ini mana nanti dibatin oleh rana oleh dia. Nangku pada bertopati. Biru aja kayak kita misalnya tuh. Orang nanti dia mau tuh ayam. Dua orang jualan rumah dua akak misalnya dulu. Baik. Saya awal nanti di sini orang yang berbat. Bil-bilaran mungkin. Karena ya kan orang sana. Malgot. Silam bol dua kali kayak orang menye. Kalau file pada kan kada dari rumah. Hamare wanu nasiran ni. Sinjaran hal tu kita mana sinjaran? Esconderiasi Simon Petrus terjang kabar bakal nanti mau nanti shock utale iye barat defront nanti di mana tanah shock nanti di mana rara wata me Yesus kepo bede amen mana kau tuntane kesa ko amen esa nyere es isin isa inner getta manu kesa wa ayo sin kesa sin wa guys tidak kalate betu Afra ko ruang ko tayo ako singkes kasi wako guys abala rola na kabari tumbe ko. Isini okola tawanjal tayo ako singkes isin wako guys pana lairu dula talera wako talera wala setani dula na kisatu akakit waka na kisatu dula akakit na tayo. Dui sakasu
Har'a booddee iyyuu ishee harkisa sirraa galeera. Inni nagaa keenya atas qabas sin jira. Har'a sin danda'an situ Waaqayyo keessa jira. Situ Yesuus keessa jira. Foonii keetu funyaan diina kee guba har'a booddee. Hafuura keetu funyaan diina kee guba har'a booddee. Wanti nagaa keenya bituu dinqasa dinqata har'a booddee. Wanti tajaajila keenya bituu dinqata har'a booddee. Yoona kana guyyaa isaan hin jirretti dhufame fakkaata. Yesuus dhufamee bishaan baanaan gaafasa hafuura qulqulluu Waaqayyo abbaa fi Yohaannis malee namni hin jiru. Abbaan Waaqaa dubbatee ilma koo jedhee hafuurri qulqulluun akka bukeetti dhufee bu'ee Yohaannis immoo cuubee ragaa sadii malee namni hin jiru. Yesuus cuubamee bishaan ba'ee sokkinaan yeroo kan biraa dargaggeessi waggaa 30 Yesuus iyyee hatira darbuu dhufe dargaggeessi. Yoona kana Yohaannis irraa hafuurri dhufe nuun beeku. Waan hafuurri dubbachiisee dubbata malee nuun beeku. Simo kan berai kan nuera gerta ka dure talar gemi ila ola wa kayo sa cubu biya la papa tan ko di kan burtini han lallabi yo an saraka yara mera ma chudo kunnon kuno tayra amen nama amal tunjuru ga wa sitti lega silisa amen kunnon keson kuno tayra amen agaw dan kursto me hamma yesu tan silala be rawo tamu jaka mona ke amen ni lagi sawa men ngara wa magaba testima male wan branjuru sema tu sako jama sistema le repointo sema kuftar akaba darka ke sindela Yesus bonde ne tifagote kuno son kuno daya amen dazo de fada wanjira ila wala wa kayo sa chubu bi yala baba tanan Israelon enyu tu ve chubu yo frati wasa sim ne rura ka sa daga pisan sa de bardati rana tu sanyiru bardati ila kunga kinni ka banda ti ala ila lati jira mera ana bati sarra bi jira Jesus Getano Barabaran Getano na raba ke amboy rakini Getano unto kana bodino kasi Jesus inni baradera rakini Geta sit der Yesus Getata amen asaba to kasina njera buya haraje tabe gostu mara kina mana ke asal besira amen kala man de sini sinjera haraje tabe gostu mara ke asal besira amen gostu ma hiyu mara ke asal besira amen gostu ma dua mara ke asal besira gostu ma diu ta mara ke Simoniye, koi la labi yo anu sarai jira mera, mai isa iya la mature, isa musa macam sa kecabem, sanadon macam sa ni kecabem, hola wa kayo isa jumbuba tu kuno tu jira mera ande kawan nana, kawan tara ko bori mana kegale, si hola cuma mana kegale fuli kegale nerkara, sa jumbu ke bori kegale jiki sa nangale, sa punya tu kalau kena sila ne kola kegale beban beban, sa jarbina ke salmele usna samane kegemus, Yesus ramana kegale. Hakani bidiru sani datani kurtumni kapuri sani Yesus duka ga ganam Yesus dalu made mashanta mbatu hakanti mbatu debondu ka yau gurmundu ka yau kilashi mbatu sintana matimbu henma dema arkadu wade dalagale dale garana ma be gaire ewan jolle saratto rabbi suma makasawa makabrawa sangat timogasamu rabbi enna esa buka tajir kota ka bangi buka taseda ni kota gesi tagasi warsha ke buka taseda ila pada aku dubbe kota nan nala buka dede mana mati ke se aketa norin ka nama basha bitile bide promoro ji patko gara bu sewa bide yesus inda to asa ati kudanga inka yesus shakana dukan de bina ga muslim ko sai gara ke lalu kana mana turse hati makan ke semonjera mani nan hafana armidani kefazram Afan Grikidani, Petros dram. Petros jatuh mai, afan Grikid, daga yang sejauh itu. Daga apa ye Jerusalem kita itu fader. Zakaria sing kebalati. Lubota sakit lagi, lubota kaya orang gare kaya apa dah balati. Gare apa lu dah balati? Orang Nicodemus sabaki dah balati. Anda gaya Jerusalem kita isirat agak haram itu. Agak haram pun masih Petros serat awal dah haram. Artinya kan haram bonde sekongkong tu sebenarnya jadi serat aja kan. Ongkong dus te watwankin no dus te fayina bar baru dus te nande bar sabar nande bar sasya ko batisita harna bote wal damma ta ke ronda ijara ugan lallab rajuman madallati dinki famri hawana du bajo hawana rahi ko misana du bajo misani ko tuwa kasum maratu fa yison harna bote mana ke ronda jal ka ujala amen
jira lafa. Yuwi. Isa di barbaadu sana bira siree barsi. Har'a booddee dinqii jalqabaatu mana kee gadi yamma. Kananda tajaajila haaraatu karaa kee jalqaba. Barsiisa haaraatu karaa kee jalqaba. Raajummaa haaraatu karaa kee jalqaba. Geggeessummaa haaraatu karaa kee jalqaba. Hiyyaa karaa koo jalqabamee baay'ee maalo. Na fudhattee waan na keeru si kennure dhagaan si godhama. Maala noo yuunivarsiitii hin dhumne. Maala noo seera injineerii miti. Maala noo lo'uun barree. Maala noo seera itiksii biraan barree tamaarii miti laga qurxummii ture. Maal ta'e ta'u si marta wal lama gale. Sima sa'aarii fatar. Sima sana bee murteessu. Hoosee olii gajjee qabu. Sima sana rakkisaanii nu haadee muratan waldaa qoos irratti ni yes sadee mucaa. Qurxummii qabanii gara kanatti guddatu taanaan laga qurxummiitti namni hundi keenya. Qurxummii qabaa sadarkaa kanaan guddatu taanaan qottaanee qurxummii qabna. Amma hin jiru garuu goomu. Kana jettu. Paaster sa'aatii waan namatti fakkaata. Yesus moo'eera. Mi'as jedhaa waan jedha. Wanti jalqabee hin beekne mana kee gabbee. Wanti jalqabee hin beekne kana booda karaa hin jalqabe. Haa isaa amma addunyaan hawaasa barbaadu isa waaqa barbaadu ta'a. Hama sawa kawar badan dalam nasi. Amen. Iskindiriya zat tiga seni mau anjing ya terjemah makai terang pada mungkin tanya. Macam apa sih baris ini? Petros ini abang bala mereka ke? Penggilawi itu macam apa baris? Iskindiriya sini macam apa bala ke? Penggilawi sih mana mantu kerja mana? Makan saya terjemah ada ciket. Toko abang bala ke semua makanan gitu lah. Askar lagi wajib ya. Isa suka kiasi tu serasa jauh. Anda betul ya kan? Dulu ya sudah kata is. Kotu ya sudah genera ada kan kesi mau diwabes, tam makan sana mina bes. Malam aku ni hal toko. Kirni pada ide latar juga mau aku nama. Sirna kat jalan kali nama baik. Ada ini najian jiru aku sehat. Sedukai. Ini sirna kat jalan kali si bodoh tidak beres. Apa deka? Kotu Yesus. Kotu Yesus. Amin jara. Amin jara. Lama kali orang beragam. Wame terus gak tahu cuma, mana yomu nama ya. Hati orang te prime minister itu tanah yomi kabinet tanah ini gak. Yorozan gini jadi bisa. Isi gandem lah yang berdua ni. Itu yang manusia, jangan orang barin, tangguh, pergi orang. Bicara tentang cara. Wanto kasi mana masa kau tadi. Harun apa ni? Tengok bata mana Yesus sosobanu. Bertuntuk kalau kita sabda ni, ini masih tahu ya macam malam tu malah wasi kene muda muda nama masih kecil. Masih kecil, oh berbeda asas. Oh nombor akan berbeda yang berbeda. Masih kecil, mari batati, nari batati. Setan anak tu jadi apa tu kau baru. Hatta tu tinggal cara aku dah. Pot tu saya Yesus kakak bala masih berdiri. Inilah mafani. Filiposin nanti naik. Yesus uturan burufe. Filiposin nanti. Filiposin jawab kata orang gila ni bukan nafsu alam. Lakosa. Aku tak bisa dikasih. Kali sama mau gara ulisan. Sodoma kafta itu bisa nama. Sodoma jadi kafta itu bisa Petrus itu Iskandrias. Sekarang mau tak bisa diam kesan tentu kot. Maeda. Filipos tu karar apa atau mana nama jalan tahu kafe atau benu Yesus terburu nani. Si Filipos yang garaki nanti. Hati nama berbeda. Ani mau dapat deman serak kesehatan muda kau nak dua bulan. Yesus berbeda itu. Masih berbeda itu. Anak kain patut. Nampak dekat. Sila iwan nama kairun na bemiri re kana iri yang pada kewa mati rubana asma na batu matena awat ena me gunu fel ko fuluman ka bona bambak pare na fa bil bilun juro bil belen kam ko gore da nan da bata jiwa madu ko mu janda ke mu kara bujala na dinala da buraka na dinala ko samudra macam apa ke chabe sarajoni macam apa ni ke chaban har gandera yaune yesus nama nazaret ka mal nazaret ka dari dirai karena dasar daun, nadi sebab randa, kau tu gak apa sih? Nusi dia bisa, untuk ni berangkat, hilang nama Yudi nama duga, nama suami kesannya, mahiti na bekat, bos bagai, tu siapa bagai, kau kan kau bayar, hai, itu ni muka harus jalan siwa, minum di sudek, jadi masalah jadi bebat, hati rapi, ilmu wakai Yudi mau Israel, karena jalan gafin kawan, gafin kodebe, mal kodebe, gafin kodebe. Kau na duka benar. Ini Filipos wame. Kakak turian dia furu kulube order aja deh. Dan lepas macam Filipos macam deh. Konjel man tadi nak balik. Sabagi nak Filipos itu kelen sambu tamil lem.
Jande rabawi Ethiopia yoyan kabaka wongera saya setru kenne Ethiopia ta chel nor ke fele wongera ke fele posi. Ijole durba fanu sheradi. Mati fayadi be bostam kaza. Kasa kana garu ba mazumari. Alif karakari do ande defya ko soredo. Sami sirat banai. Gala kana wago sami sirat ba. Amen. Ekafat kono jira jira undi ke sawana tajira nana barbara. Kesan shakala maka gofta shina barbara. Ekafat dera luga ngani ke. Ekafat jira bala luga. Ekafat jira lagi. Ekafat namara do kala lamun jala dan ugawa kala bana. Haskan wa shinjira. Gala kana yang kabe bana sirat bana ben ben to bara. Amen. Enamanta. Hajjob jotten de jamto. Amen. Enamanta. Mullaka kitembe toro diwas badira diri. Inamanda, barang anak ini bangun di sana koroja anda mati kalau original saya. Inamanda, harga nanti gua bayar tiga itu karena bodoh deh. Wayo ya sekarang. Inamanda, sob dua di fulan ya terus apa ini Inamanda sekarang. Ulah sami serat di mana itu harga monua kayak mana warga bonul banyak kita mau jaga kami. Enggak ada saat ini jaaf korban di damar ruta era enggak. Hal ini